Dukana tokko Jawaar barreeffama wayii barreessee barreeffama kana yagguu galateeffannaa fi biyya alaa kanarra deemnu qabeen barreessee kan jedhu tokko kaasee achi keessatti ilaalcha Jawaar kana keessatti isuma duraan ilaalee marsaa duraa sana ilaalee achi keessatti waan inni kaasu mootummaa kana harka TPLF ti baafannee harka Oromoo galee jira kan jedhu kan inni kaasu lammaffaa 2014 ti amma 2018 tti fincila goone sana keessatti warra mootummaa keessaa kan of bira hiriirsine qabna nu gargaarani warri Oromummaan itti dhaga'amu kan jedhu kan inni kaasetu jira. Sadaffaa irratti ijoon dubbiin kaase keessaati mootummaan kun amma mootummaa Oromoo harka galeera dimokiraatessuutu hafee kan jedhuti wanni steepii qabsoon keessa deemtu kan keessa daddabarre kaase amma sadhumaarra jirra dimokiraatessuu duwwaadha Itoophiyaa dimokiraatessuu isa jedhu kan inni akka wannitti kaa'e jechuudha. Kan akkamittiin ilaalte Dr. Hambisaa? Gaaffii cimaadha. Ani Jawaari baay'ee nama cimaadha. Nama siyaasa barate, nama yaada isaa dubbachuu, qindeessuu, ibsuu nama danda'u nama siyaasaati. Ani nama siyaasaa miti. Akkuma sila dubbanne ogummaan koo kabiraadha. Kanaaf isa keessa galee waa baay'ee jechuun waan na barbaachisa. Barreeffama sana utuun argadhee dubbisee xiinxalee itti yaade naa wayya. In general isaan sila jedhetti deebisee na fidanaani. Amma dubbii sirnaati ammas taanaani. Dhugaadha amma namoonni Oromummaa maqaa dhaatanii namoota warra wal maqaadha gara caala kan mootummaa Oromiyaa qabatee jiru dhugaasaa dubbanna taanaani maasheenii badhaadhina isa jedhamu kanas kan olaantummaadhaan qabatee jiru namoota Oromoo qulqullinaan Oromoo ta'anii waa'ee dhimma daantaa Oromoo namoota geggeessan utuu hin ta'in namoota afaan Oromoo dubbachuu danda'anidha. Ammam isaanii waa'ee dantaa Oromoo isaan dhibaa ammam isaanii waa'ee Oromoof dhama'uusa jedhu ani deebisaa hin qabu. Akkan argutti akkan agalutti garuu baay'een isaanii yookiin namoota maatii dysfunction ta'e abbaan qomoo adda biraa haati qomoo adda biraa akkaataan yaadi poolitikaa isaanii adda adda namoota ta'etu walitti dhufee keessa jira. 2018tti Jawaar akka jedhutti warra OPDOtu isa kana keessatti nu gargaara jennee filannee jedhee waa'ee obbo Lammaa kaasteeta. Obbo Lammaan amma Dr. Lammaan akkam beekutti Dr. Lammaan namoonni baay'een baay'ee jaallatu, baay'ee leellifatu. Ani meritii isaa hin beeku, meritiidhaan waan ani leellifadhu hin qabu, waan ani hin beekneef dhugaama dubbachuu fi waan tokko obbo Lammaan kan jechaa ture Itoophiyaan suusiidha jedhee ani suusii Itoophiyaan qabu isarratti badaa walii gallu. Maal godhanii warri OPDO 2018tti maal godhanii jedhee karaa dantaa Oromoo ta'ee yeroon ilaalu waan isaan godhan natti mul'achaa jiru. Ammas maqaa Oromoon eeyyee dhufanii Jawaar fa'aa wajjiniin walii galanii taayitaa fudhataniiru. Yoo nama maqaa Oromoo dhaate tokko mana Minilikitti dhufee galuunsaa bu'aa Oromoof qaba jedhame ta'e bu'aa baay'ee buufanneerra yoo isa ta'e dubbiin. Garuu manni Miniliki ammayyuu manuma Miniliki. Sirni Miniliki ijaare sana dhaadheessaa, sirna Miniliki ijaare sana cimsaa, sirna Miniliki ijaare sana isa du'ee du'aa kaasaa,
warra miyyee minilik jedhee miyyee minilikiif dalaguu itti onnee horaa dhufe. Acaalu wajjeessise. Acaaluun du'eeraa Jawaartu nu hafaa jedhanii akka sirban godhe. Amman beekutti Jawaar faa Baqqalee faa warra kaaniyyuu warruma achi turanii qabanii fuudhanii mana hidhaatti naqanii mana hidhaatti akka isaan dararaman akka isaan miidhaman akka isaan namummaan isaanii miidhamu amma du'uu jala ga'anittiyyu yeroo isaan go'antu ture. Kanaafu maal godhe ani barataa macaafa qulqulluuti. Macaafa qulqulluu keessatti kan jedhu muki tokko ija isaatiin himamaa jedha. Firiin ni kennuun himama. Burtukaanni kan inni jedhamu bakkee keessa burtukaana jedhanii muka biraa waan dhaabaniin mini yeroo irraa fudhatanii achirraatti burtukaanni dhufee nyaatamuu isaati waan mi'aan sun. Akkasumas goosuu kan ta'u muka isaatiin beekama, ija isaatiin beekama. Ija jiruun innaa ilaallee bu'aan Oromoon buufate tokkoyyuu maaltu jira? Oromoon akka inni wal buusu godhe qabsaa'onni keenya warri akka ija keenyaatti agartuu ija keenyaatti ilaallu akka isaan naqanii isa keessatti badan godhe. Namoota guguddaa nuyi qabnu namootni bara jireenya keenyaa hundumaa leellifannee isaaniin ilaallee akka baluu jennu namoota akkasiitu dhaqee mootummaa sana keessatti galee deebi'ee ilmaan isaan qabsoodhaan kaasan ilmaan isaan duraanii qabsootti waaman amma isaan deebi'anii tuffatanitti godhe. Fakkeenyaaf nama tokko maqaan isaan amma lafa dhugaa jiru Jaalgalaasaa Dilboo ani biyyan ture yeroo 91tti namni Galaasaa Dilboo akka waaqaatti hin ilaalle Oromoon akka waaqaatti isaan hin leellifanne hin turre. Garuu dhumarratti kun mootummaa kana keessatti deebi'anii ofuma isaaniif iyyuu akka hin taanetti yeroo malee lubbuun isaanii darbe. Kan biraas namoota baay'eetu jiru. Kanaafiti maaltu dhufe Jawaar fakkeenyaaf kan inni nutti himaa ture Oromoon biyya abbaa biyyummaa dhabee hin koloneeffatame sirna isaa dhabee afaan isaa dhabee aadaa isaa dhabee biyya isaa dhabee of bulchuu dadhabee mootummaa isaatu jigee Ekonomii isaatu fudhatame biyya isaa irratti garbicha ta'e inni kun ka'uu malaa jedhee labsaa ture yoon dalganuu badhe ta'uudhaa baadhe. Amma maaltu jijjiiramee jennaanii mootummaan amma jiru mootummaa Itoophiyaati koloniin dhumeera amma dimokiraatessuudhaan ni jedhu maal jechuudha. Kanaafi wanta gabaabaatti jedhani dubbiin amma jirtu kun eeyyee namoota baay'ee nan argaa namooti biyya kana jiranis namoonni miidiyaa irra jiranis namoonni baay'een amma maayinni badhaadhina kana prosperity liberalize gochuu akka inni fudhatamuu danda'utti waa tokko lipstick itti dibuu pigiitti lipstick dibuu jedhu biyya kana maashanii maalidha shanii booyyee naa kunuunsanii waatti dibanii beela'uun ishee nafu daqiiqaa 5 booda dhattee ammayyuu isheen biyyoo nyaatti. OPD'n akka kana maal godhu lipstick kanatti neemmatu kukkuullee bareechinee akka inni nama biratti fudhatamu tokko naa goone maal godha deebi'ee suma sana. Amma fakkeenyaaf isaan yeroo rakkatan yeroo warri Amaaraa kun itti ka'anii warri Ortodoksii itti ka'an dhaqanii obboloota keenya Oromoo warra Ortodoksii ofitti qabanii fakkaate tarii isaanis immoo gajarreen kun jedhanii wajjiniin ka'anii booda immoo akkuma agarree gabaa walakkaatti ba'ee
Taglaa ministeeriin gurgurate jarreen sana. Jarreen warri hamaa dubbachuu sodaatanii amma isaanii እኛ አሁን እንደተረዳነው እየገባን ያለነው ክቡርነቶ እኛ ላይ ጫና ያደረጉ እንደሆነ ነው ጀደኔ namoonni kun ammootu anaasite akkan itti dubbanno dabran akka isaan itti dubbatanii eeggannaa guddaadhaan ulfinaan garuu dhiibbaa isaan irratti ta'aa jiru sana dubbatan dhiibbaa sanaan qabanii galchaniitu ta'anii jiru maal jechuu barbaadeen ennaa diddinamma fedhe ennaa bareechine ennaa lipstikitti dibnee miidhagsine ennaa kuullee booyyeedhuma biyyoo isheetti deebi'uu ishee nafu kanaafi ofumaati keessoo keenya miidha malee ofumaanu gidduutti akkanii waliin amanne akkanii wal jibbinu godha malee hiikaa miti wanti agarru tokkos namoonni maqaa Oromootiin jiran namoonni politikaa Oromoo geggeessan saba Oromoo dhaggeeffachuurra saba Oromoon fedhii keessan maali waa'ee maalii akkan isinii falminuu barbaanna jechuurra isuman jedhe fudhadhaa jedhanii saba Oromootti yaada isaanii itti dhiibuu sana filatu. Na tarii kan obbo Jawaar gochaa jiranis suma akkasii kana fakkaata.